Faaya obboleettii too jecheetiin aan jechaa turte baay'ee natti dhagahame baay'ees gaddisi homaa gochuun hin danda'amu. Ishee akkati jetteetti uummata biraan siin gahaa silaa rakkoo himuu fi dhaga'ullee bara kana keessa homaa nu jibbisiisee jira jechuudha. Ati kanaaf ammoo lubbuu keetii irratti hin yaadinii homaa wanni lafa sii godhame sun obsii jira jechuudha. Kanaaf lubbuu keetii irratti nam murteessaa guyyaan natti dukkanaa'e amma jettu kana dhaabitumaan akkuma jette uummanni kaa'amee yaada sii kennu waliin ilaalla. Attis ammoo koomentii jala seenitti dhaggeeffadhuuti. Ishee rakkoon qabu sagalee keellee hin baasu ishee argatti naan jette okey waan tokko rakkoon qabuuti ati yaadini. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'aa erga obboleettii Saawudii Arabiyaa keessa jiraattudha. Isheetu naan gahe jechuudha. Sagalee ishii sagalee keetiin dabarfadhu jennaan sagalee kiyya akka uummanni na dhagahee natti beeku hin barbaadu. Akkasuma maatiin firoottan kiyyas akka dhagahanii hin barbaadu. Rakkoon anarra gahe yookaan lubbuu kiyyarra of murteessuudha yookaan ammoo tuyyuu waan uummanni naan jedhu dhagahuudha. Kan gorsanaa gorsan fudhachuudha. Waan naa ta'uyyuu ani yeroo ammaa kanatti homtuu homaa ta'ee natti mul'ataa hin jiru. Rakkoo kana hin jedhamnetu narra gahee jiraadha. Kan isheen jettu jechuudha. Awwaan silaa ta'amu waan jechuu ni qabu keessan jedheen hin tura jechuudha. Haa ta'uyyuu sagalee ishii erga namni akka na dhagahu hin barbaadu erga jette uummata biraan immoo naan gahi erga jette anis gahuun dirqama natti ta'e jechuudha. Tanaan dura waa'ee lubbuu of balleessaa kana waa baay'een kaasee dubbadhee jira jechuudha. Tanaan durallee osuma waan feeyyuu ta'e wannummaan fe'ee badee bu'ee caccabee lubbuu keessanii akkamitti murteessuuf deemtani. Yeroo jennee gaafii keessa seenullee kan nama gaafachiisu ta'a. Waan akkamitti nama mudateetu immoo kan jedhamullee gaafii keessa nama seensisa jechuudha. Tanaan dura waa'ee rakkoo obboleettii teenya takka irra gaheen wal qabsiisee yaada hundi keessanuu irratti kennitanii jirtanii. Obboleettiin teenya sun immoo haala gaariidhaan biyya ormaa keessattis lubbuun ishee osoo hin darbin rakkoon takka osoo irra hin geenye gorsi isin gorsitan irraa dhugaatti dhugaan isin hin jedha baay'ee isin galateeffachuu barbaada kanarratti jechuudha. Gorsi isin gorsitan irraa yaada isin kennitaniin irraa kan ka'e asuma rakkoon ishee biyyuma kana keessatti furamee fi hamma haala gaariidhaan hojii ofii hojjechaa jirti jechuudha. Gaaris ta'u badaas ta'u yoo akka ishiin jaallatetti jechuudha. Obboleettii teenya kan Saawudii Arabiyaa keessa jiraattu tana ammoo erga biyya ofiitu dhuftee waggaa 7 Saawudii Arabiyaa keessatti dabarsitee jirti. Erga dhuftee mana dhuftetti mana kontiraata waggaa 2 qofa hojjettee mucaa dhiiratiin wal baratanii yeroo kana naabahii waliin hojjannaa waliin guddannaa birriinis alatti irra argama kan jedhu janaadhaan manaa hin baati. Yeroo kan walumatti galanii mana tokko taa'aa turan jechuudha. Waggaa tokko erga waliin taa'anii ishiin waggaa tokko haga hojjette kana birrii ishii gara biyyaatti sin erganne of harkatti sin qabanne jechuudha. Asumatti itti waan jiraatan waan nyaata waan maali mana kiraayii kakkafaluudhaan birrii ishii waggaa tokko osuma irra nyaatu isaanis walolanii addanii bahan jechuudha. Erga birrii waggaa ishii tokko erga ishiin hojjette inni ofii hin baasu ishiidha kan hundayyuu godhu dubartiin garaa laafti. Dubartiin garaa laafti dhugaa rabbi. Inni kofii hin baasu inni kofii waciin godhu ka ishii irraa balleesseet waggaa tokko erga mana tokko akka ersaamneetitti taa'anii biraa bade jechuudha. Badee torbee tokkotti qabamee gara biyyaa galeedha. Yeroo kana eessa akka jiru homaa wannu wal beeynu hin qabnu jette jechuudha. Obboleettiin teenya tuni ergasii waggaa tokko ammas kophaa fi hin teesse. Waggaa tokko kophaa fi erga teesse nama tokkoon walitti hin makamu. Hiriyaa dhiiraatti miti ka shamarranii hin baafadhu jettee kan isheen murteeffatte jechuudha yeroo sanitti. Yaa ta'uyyuu muyni tokko hin dhaara malee hin boba'u wanni jedhamu tokko ni jira. Nama tokkorra lama wayya yaada wal jijjiiruun maal jechuun dubartis ta'ee dhiira jechuudha. Wal jijjiiruudhaaf
waanuma ta'eefuu nama wayya jechuudha. Kanaaf jecha guyyaa kaanittis ammallee deebitee mucaa dhiiratiin wal baratanii yeroo wal baratan kana mucaan kun ammoo biyya keessa jira. Biyya Arabaan jiru jechuudha. Biyya keessa jira wal jaalatanii haala gaariidhaan wal haasofsiisaa turanii homaa rakkoo irraan hin geenyu ture yeroo haasofsiisuu akka ijoollee kaawwanii viidiyoo naa bilbilii maalii hin jiru jechuudha. Afaanuma gaarii voisiidhaan waliin haasa'aa turanii. Osoo waliin haasa'aa turan kana haga waggaa lama keessa waliin haasa'anii. Gara waggaa lama xumuraatti yeroo gahutti jechuudha. Ishiin iyyuu waggaa 6 xumurteet gara 7ffaatti yeroo seentutti gara waggaa 3ti. Yeroo kanatti birri naa ergi suuqiin banee si eegaa waliin guddannaa homaa wanni itti na shakkitu hin jiru hin beektan ka akka ilkeetti seeneeti jechuudha. Akka ilkeetti seenee birri ishii riyaala Saudi Arabiyaa 10,000 ol fuuteetti ergite jechuudha. Yeroo kanatti amma solmaan haasa'aa turanii haala gaariidhaan waliin haasa'aa turanii suuqii ijaaree fa'aa natti mul'isaa jettee amma yeroo jettutti kanamaatti ka kan inni itti mul'isu jechuudha. Yeroo kana ishiin nama akkamiitan argadde nama akkana sooshaal miidiyaa irratti yeroo haasan sila waan sobaa haasan dhiirra akkanaallee uma jira ka jettu ishiin ani badhaasuma rabbiiti ka jettu ishiin baay'ee of jaalatte jechuudha. Yeroo kanatti haa ta'u iyyuu akkas osoo ta'ee turu jijjiiran wayii jidduudhaan ni dhufa. Ati nama biraa haasofsiisaa jirta oduu dhagaheen jira jechuudhaan sababa itti natti guruu jalqabeedha kan isheen naan jettu jechuudha. Yeroo kana abbaarra dhaga'u wayya sila waan ta'e sila sagalee isheen dhoksatteef ammoo animmoo waan isheen naan jette isin biraan nan kaa jechuudha. Sagalee ishee akka namni dhaga'u hin barbaadu maatiinis ammoo akka itti beekan hin barbaadu jechuudha. Kanaaf osoo ishirraa dhageessanii waan ta'e hunda ammoo babal'inaan isinitti himti jechuudha. Mataa mataa tuqeetuman isinitti himaa jechuudha. Yeroo kana ammallee akkamitti akkana naan jetta maal anis malee eenyuun beeka eenyutti naasaa waan waliin jedhan baay'eedha ka silkii narratti cufuu jalqabee yookaan waan bilbiluu na jalaa kaasuu didee waatsaappii imooda waliin haasofnaa kanarraa nu taree daayirektii nan bilbilaa fi na jalaa kaasuu didee guyyaa kaan torbee ittaanu keessatti bilookii na godhe. Hiriyaasaa tokko jira. Hiriyaasaa kana bilbileen gaafadhe akkam ta'e jedhee yoon gaafadhu mana suuqii ijaaree akkana wanni takka lafa hin jiru. Suuqiin inni sitti mul'isu sun kan nama biraati. Inni hoo maalirra jira? Inni ammoo fuudhee yeroo si haasofsiisanu fuudheetii haadha daa'ima tokko abbaa daa'ima tokkooti. Mucaan kuni abbaa daa'ima tokkooti. Erga waliin haasoftanii hagam jedhee yeroo inni gaafatutti yeroo ishiin bal'inaan itti himtutti inni yeroo si haasofsiisanu fuudhee abbaa daa'ima tokkooti. Nama akkamiiti? Hiriyaa akkamiiti jedhee inni baay'ee ofitti gaddeedha hiriyaan isaa sun jechuudha. Ishiin homaa gochuu hin dandeenye. Silkii jalaa hin kaasu. Saniin boodatti hiriyaan isaa sunis ammoo boodarra dhufee akka ishii jalaa hin kaasane kan natti himte jechuudha. Baay'ee rakkootti kuftee jirti. Yaa ta'u iyyuu obboleettiin teenyatuun amma muka lama dhabde. Garamitti akka hirkattu dhabde. Birrii kana hojjedhee nan fide jechuuf Saudi Arabiyaa keessa akka duraanitti miti galaatu jira jechuudha. Kanaaf ani harka kiyya qullaallee maatiitti hin deebi'u. An lubbuu kiyyaan of balleessaa kan jettu dhugaatti mimmaan miti dhiiga boosetti obboleettiin teenyatuun kan nan biraan geessa jechuudha. Anas baay'ee natti ulfaate. Birriin homaa miti qabeenya fixeensa ganamaati ni jedhu. Qabeenyi fixeensa ganamaati ni jedhama. Garuu haa jedhamu iyyuu malee baay'ee ganama dhukkubsa dhugaa rabbi takkarallee lama itti ta'e jechuudha. Lachuu akkanatti attaallalee irraa nyaatee homaas hin beeku eessa kati jedhu gaafii keessa itti gala jechuudha. Ijoolleen dhiiraa lamaan nyaatamte jechuudha obboleettiin teenyatuuni. Rakkoon ishiirra ga'e kun immoo akka isinirraa hin geenye ga'uus hin barbaadu. Isheenis ammoo kan na dabarsaatte kana lammaffaa irratti ammoo iyyuu gorsi sirnaa gorsitan dhaamsi sirnaa qabdan maalidha? Kan ishiin jedhudha. Ani waggaa 7 maatii kiyyarraa ture. Ammas osoo ija isaanii hin argin lubbuu kiyya balleessa akkama harka kiyya qullaa akkamitti dhangalaa nan hojjedha jechuudhaaf biyyuutiin keessa rakkoo jira. Ammoo sammuma akkasiin ittiin hojjedhee birrii kana fidus hin qabu. Riyaala 10,000 jechuun baay'ee guddaadha. Gara Itoophiyaatti osoo jijjiirame baay'ee guddaadha jechuudha. Kana kan ishiin nan biraan gahatte jechuudha. Ani silaa waan hin danda'amuun jedheen obboleettii tiyyaa
lubbuu kee dura uma tokko hin yaadinii birri ammoo hojjettee argachuu dandeessaa yoo rabbi fayyaa sii kenne biyya ofii keessanii hojjetanii jiraachuu ni danda'anii biyyummaan ormaatu nu haftee biyya ofii keessa ta'anii hojjetanii of jijjiiruu ni danda'ama. Garuu ammoo yaada keessan isinirraa so'ite obboleettiin teenyatu jechuudha. Yaada qabdan akkana godhi akkanatu si baasa. Yaada keessan bal'inaan ibsaaf isiniin jedha obboleettii teenya tana jechuudha. Maqaa waaqayyootiin ani isin gaafadha maaliif akkas gootee tokkorra lama wanna jedhamu sanii miti yaada qabdan dhiyeessaafin isiniin jedha.